Ramadaan irratti sa'aatii dheeraadha keenyaaf. Inuma dabala. Ramadana guyyaama sadii hafee baramu. Jiraa jira. Ijoollee soddaan kabaja ummata. Amara kun qabu galatoomna. Soddaan folokkootanii maata ettanii dhaabtan biyyeen isin haa nyaatu. Inumayyuu fayyadamu. Kabajaa maqamaafiyyuu kan ta'u soddaan dhufanii silaa osoo mana dhuftanii buna isinii dhaabnaa Allah isin uffifna. Amma fooloo mallee hin taatu. Soddaan fooloo qora jalqabee maqaan hin nyaatina. Laa ilaaha illallah soddaan dhokkoraa maqaan dabale wallahi gaziin. Dhala jiitu jettiin arfiin dhala jiitu. Isinumayyuu soddaa keenya akkana seennee dubbisuudhaan yoo gammachuu qabna. Guyyaa gaarii siif haa ta'u qabadhu. Si waliin jirra guyyaa gaarii. Ashi mangisti keessatti haa ta'u ulfaadhu gara ta'u. Soda biyya UK irra tokko koomentii jala koomentii jalatti salaamu alaikum jedhek salaamu alaikum please na galchi asli gargaarsa wayii sitti hima gargaarsi himaan ta'e ka abbaan rakkatayyuu himatuyyuu Oromoon birrii kennuu didda habiibi ka gana bakka biraatti dhageettee natti himtu miti is with my small diaspora ka abbaan rakkatee himatee Oromoon birrii kennaan jirtu jedh ka gana bare dhageettee natti himuuf akkatti warwaatin. Miskiina bara wali koomentii kun wallaahi. Amalli kiyya feematoota biraatira xiqqoo intalayya wali koomentii kanan beeynillee baradha. Tinish intalayya akka nama mataa jabaatuu kanallee fa'a. Akka nama jettee jibbuu kanallee na godhaa. Walaa amala kiyya baradha. Sirriitti warri amala kiyya hin beeknu ijoolleen nama yeroo baay'ee na beekan warri gizee hundaas dhufan. Xiqqasho amalli kiyya ka feematoota biraatira xiqqoo intalayya. Sinaabaloo ምናምን jedhama afaan Amaariffaatiin. Alwaalta waan akkasii ta'ellee akka nama jibbuu na godha. Batashaalee haqqam abbammaan sun yoo carraa argatee wal dubbifne mootu just for brother and sister waan jedhamu argite miti. Obbolummaa gargaarsa obbolummaa akkas like yoo direct abbammaan rakkate sun natti himate malee baalwaaltaa darajaa inni alisaataafim. Amaluma kiyya isinitti himuufi. Yaa amaluma kiyya xiqqeessa isinitti himuufi. Ayyoo koomentii mucaan irra deddeebinaani kunoo balleessee argitanii. Mimmi lubbuu akti. Jette isima walla. Shoot nama gaarii moo nama gaarii miti mimmi koomentii jalatti. Nama gaarii moo nama gaarii miti. Argite akka tisitti haasayaa bula. Sa? Sitti haasofne saame akkasitti haasa'e. Nimbarate tu komenti blog si godha yoo dhugaa kana masakkarin. Wallola qabna garuu. Asli assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Achuma dhumatti wayita salaama siin jedhe zanni yoo jiraate kaate miidhaa qabuu yoo si miidhe miidhaa san kaasuun jibbaa jedduu kennee jirtu kaafte dalagaan teennallee ol fuudhamti. Dalagaan nama lama waliin fuudhamti. Nabi dalagaan nama lama waliin fuudhamtu haga jarrii lamaa walii galanitti jedhan akka jechuun salaama waliin jechuu yoo salaama siin jedhe zanniin sun ammoo jibbaan jedduu sunuu kaate dalagaan ol fuudhamti garuu haqa san kaasuu hin dandeettu rabbi dhiifadhe yoo hin danda'a yoo inni miidhe. Isin tuna miidhe kaa ani isin hin miidhe. Isin tuna miidhe. Maal irratti mee makinoo soomaaf. Maaliif qophaa'an jennaan ta'uu baadha wanni soomaaf qophaa'anii. Kana bara asli bara akkasii asli kiyya. Guyyaa tokko gasirratti oseetanii natti dhaadattanii buutan warningiin akka netanii. Lakki kan namni namatti dhaadaturra kan rabbiin namatti dhaadatutu caala. Namni namatti dhaadatu homaayyuu miti. Tarabbii bichaa sodaadhu ta namaan sodaate. Karaa haqaa irra jiraannaa. Yoo karaa rabbii irraa dabde rabbiin addallanaa sodaadhu. Yoo kararra jiraatteetiin namni sitti dallane homaata namaa homaayyuu miti dhiisi. karaa rabbii irratti waliin lolle guyyaa san
nama deeggarta nama isin jaalattan wayitiin wallollee sababaa nama sanirra dhuftanii na yaabbattan abboo rabbi isin haadhiisu. Alaa kulli haali ilmi namaa sunsumni lamaanuu walitti bu'a. Dhugaa namni dhimma walitti bu'a. Caalaan nama ammootiniin nama rabbiif jecha gufuu namaa sanillee argee irra namaa dabare. Rabbiin ammootiniin maasiyaa isaa irra dabaraaf. Anamma viidiyoo dalagee jira 15 tarte. Maal jedhee dalagee Ramadaanni dhufee qofaa fi miti. Namni keenya Ramadaanni dhufee afwan jedha. Jiini Ramadaana qofaa fi miti. Wayitii kaanillee afwan osoo jedhee bareeduma. Alaa kulli haal ilmi namaa namni nama fuulduratti ilaalu kuni sooshaal miidiyaa namni feemasii gurguddaan kunniini hattan kaan dhiisaa ka ilmi rabbiin baratiin dhiisaa ka ilmi qabu kunu ima gufata. Waan gufate keessatti ima dogongora. Caalaan nama dogongora irraa nama deebi'e. Garuu ammootiniini an akka kiyyatti maal jedhe viidiyoo sanirratti maanguddittii wahiitu natti dhufee istiidiyoo kiyyatti salaam alaikum naan jedha waalaikum salaam. Ergaadhaaf dhufee guyyaa mara istiidiyoo keessan kanan dhufaa isin dhabee har'a kinoo isin argadhee milkaa'ee naan jedhan maalumaa haa jedheen. Ani haadhateetiyyuu mi'akkoo teessii ta'a. Namatu alarraa natti dawwaleetiin sheekaroobi afii naa gaafadha naan jedhe. Saniif gize hedduu dhufee har'a ammoo in milkaa'e rabbi si haa milkeessu. Naan jennaan eessarraa dhuftan jennaan baajaajii ma yaabbadhee sababaa kanaaf dhufe yeroo hedduu dhufee isin dhabee naan jedhan. Ani akka kiyyatti haadhaa miti akkoo sii ta'a. Ani nama waana godhee miti jette maanguddittiin sun ilalaal dubbii tana laal keessatti an nama waana godhee miti umrii waggaa 85 jira. Taayifii ammootiin hirriba keessan na nyaatte rabbiif jecha dhiiseef jette maanguddittiin. Taayifii ma hirriba keessan na nyaatte rabbiif jecha dhiise jette. Taayifii illee dhiifte. Ana na dhagayaadha jedheen akkootii yaana dhagayaa akka baga dhuftanii jedheen. Isiniin ammootiin ilmii hin baratin dhageettaniitumaan namaa miti taayifii isin nyaattee dhiiftan ani ilmii shari'aa rabbii osoo barsiisu Nabi Muhammaditti dhadha jedheen alayhi salaatu wassalaam. Nabi Muhammad makka keessa dhalatanii makka keessaa baafamanii itti deebi'uu dadhabanii namaan na seensisaa jedhanii amaanaan seenan amaanaan Muxin bin Adiyyi nama jedhamu seensise amaanaan. Eeganaa dilluun irra kaayamee eeganaa waa hedduu godhamee gaafa ammootiin Madiinaa galanii waggaa 8ffaa hijirarraa makka banuu dhufan. Sahaba ummanni martuu Ramadaanii sheeka gifti kenna ayye. Jalaa goree ummanni martuu jala na yaaddanii ammaal isin godhaa na yaaddanii mee akka keessanitti jedhanii gaafatan nabi. Balleessaa waan balleessaniin beekan biilduu gubbaa kaayanii. Waan dhagayaa jedheen nabi. Ani antumu